Guyyaan irraa akkuma ilaaltanii agartan kana obboleeyyan keenyaaf iddoo fagoo fi dhiyoo irraa kana mimmiidhaganii dhufanii asitti argamanii iddoon jirru gaa magaalaa Afran Qalloo tabba Oromiyaatti argamtu Dirree Dhawaati. Kitaabni bishaan gubatee jiru kan Maammas Siraajiin barreeffame jalqabaaf Shaggaritti eebbifame lammaffaa magaalaa Hararratti eebbifame har'a guyyaa sadaffaasaa Dirree Dhawaa irratti eebbifamaa jira. Kun bifa kanaan gaa nama wasitti argamee nu cinaa dhaabbatee waan hedduu tokko obboleessa keenya jabaadhu ammallee barreessuu ta'e itti fufii jaanii ni jiranii galatoomaa jennaani. Mee bareentos gaa lafa fagoorraa bakka kitaabaa kanaaf jecha dhufe obboleessa kiyya bareentoo mee maaltu si dhagahame har'a gammachuu irraa kana kam ilaala? Ani gammachuu dhugaa dubbachuuf gammachuu guddoon dhagahame. Ayyee. Kitaaba bishaan gubate. Ayyee. Asoosamaa gaazexeessaa fi barreessaa Maammas Siraaj. Barreessa keenya. Magaalaa tana baratee magaalaa Dirree Dhawaa. Asirraa biqil. Gadaameessa. Qabsoo fi sabboonummaa Oromoo taate magaalaa Dirree Dhawaa keessatti kitaaba kana eebbisuun asii baratee bahee Finfinnee jiraatullee achi deebi'ee magaalaa tana keessa kitaaba kana eebbisuun isaa gammachuu guddoon na dhagahama. Uummanni keenya aadaa kitaaba dubbisuu, aadaa waa dubbisuu, beekumsa horachuudha, guddifachuu qaba, dagaagfachuu qaba. Nama barateetu waa barreessa, nama barreessuutu dhaloota dubbisee oomisha, nama dubbisee beekumsa guddaa horachuu danda'a waan ta'eef aadaa kitaaba barreessuudhaa kana horatamu jira. Aadaa dubbisuu irratti nu hafa kitaaba dubbisuu irratti xiyyeeffannee jijjiiruu qabna, waan amma bara kana jijjiiruu qabna dhaamsalee dabarsuu barbaada. Gammachuu guddoon na dhagahama dhugaa dubbachuudhaaf magaalaa handhuura yookaan gadaameessa qabsoo Oromoo qofa osoo hin taane magaalaa wirtuu qaroominaati Dirree Dhawaati. Dirree Dhawaa keessatti waan akkanaa godhuun hedduu na gammachiisa. Warra dhufee sagantaa tana bareechilleedhaan galatoomaa ulfaataa. Jechuun ni barbaaddaa jechuudha. Alla magantaa fayyaadaa jechuun ni barbaada. Abshir galatoomii. Wanni ati dhaammatte gaa hedduutu jira san keessaa qabxiin takka ijoon kan inni irra deebuu barbaadu. Aadaan barreessuu nu biraas dhufaa jira. Gara barreessuutiin nama hedduu horachaa jirra, cimaa jirra. Garuu gara dubbisuu kanatti ammoo nuuf hima. Bakka kanarratti deebi'aa gara dubbisuu kanattis nuuf cimaadha dhaloota dhufuun jechaa jirtan fakkaata. Galatoomii sinjaa. Mee ibsaa ati hokkami isarra dhufte? Magaalaa Hararraa dhufe. Gabaabsiitii gammachuu si dhagahama. Hedduu gammannee jirra. Obboleeyyan keenya kan waggaatti wal agarreefaa jira, kan wagga lamatti wal agarreefaa jira. Haadha lammiifaa carraan kun kitaaba kanarra dhufu nu harkisiisee waan baay'ee jira. Mee ibsadhu. Kanaafuu sagantaa kanarratti hirmaachuuf hedduu gammannee jirra. Garuu wanni kun cimee itti fufuu qaba. Namni keenya akkuma reeffamu bareentoo kaasee kitaaba barreessuu qofa osoo hin taane dubbisuu amala godhachuu qaba. Dhaloota ija qabu, dhaloota waa hubatu oomishuudhaaf dhaloota waa dubbise qofa yooniif oomishnee bifa kanaan deemuu dandeenya. Tanumaan dhaamuu barbaada. Wal jajjabeessuu aadaa haa godhannu, wal cinaa dhaabbachuu amala haa godhannu. Dhaamsa tokko waan hin dhaammachuun nama daqa. Ayyee ulfaadhaadha. Waan tokko fasitti hafee yoo jiraate itti deebi'a abshirumaa bareentoo. Waan haafeen qaba. Dhugumatti nama waa barreessu ni qabna. Bu'uurri barreeffama sanii asii eegalee Dirree Dhawaa tanaa burqee ganama asii eegalee deemee Oromiyaa wal ga'ee naannawaa asii deeme. As keessatti ammoo wanni guddoo na gammachiise qe'ee teenyatti mana alagaa keessatti waa kabajachaa ture. Har'a ammoo qe'ee teenyatti mana keenya keessatti galma keenya keessatti hoteelli B Capital wanni isaan duubatti agartan kun qabeenya nama keenyaati. Kiyyaa jechuudha. Kiyyaa fi keenyaa waladda akka waan kiyyaattiin lakkaawa. Galma bilisaan nu qannee. Isinii ba'aa jaanii jira duruu nu ari'an ture. Galma bilisaan nu qannee sagantaa tanaaf bilisaan eegallee waa hedduullee nu gargaaran waa hedduu cinaa dhaabbatan wanni fi hin goomtu namni biyya keessaa fi biyya alaarrallee gara Dirree Dhawaa dhuftan bakki itti haara fudhatan. Kaapitaala haa ta'uu dhaamsa isinii dabarsuun barbaada. Hedduu takka galatoomaan jaan ammallee bishaan mi'aawaadha. Bishaan mi'aawaa namni keenya dheebochuun qabu dheebuu baafnaa jaaniiti akkuma dur dheebuullee baasanii bishaan ispoonsara nu ta'anii sagantaa tanaaf nu kannanii jiranii hedduu galatoomaa jechuun hin barbaadu. Abbaa bishaan mi'aawaatiinis nuuf jiraadhu ulfaatu. Bishaan mi'aawaa bitadhaa dhugaan isin jaa. Abshir akkuma maqaa isaa gaanii nu mi'aawaadha. Bishaan mi'aawaa haadhuu nuyin dhaamsa obboleessa keenya bareentooti. B Capitalis gaa waan hedduun nu bira dhaabbatee haa jiraatu ammallee ulfaatu jennaanii moonoo mi'aawaan. Isa kana jechuudha. Dheebuu bahuudhaaf bishaan mi'aawaa haadhuu. Bishaan mi'aawaa dhugnee dheebuu haa baanu bismillah. Awwa nakani. Awwa nakani. جزاكم الله خيرا اسم دون الفاده وبلين كان غلطوا ما